Akkam jirtu amantoonni guutuu addunyaa kanarraa qulqulloonni Waaqayyoo nagaaniif ayyaanni Waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif baay'atu jecha sagantaa waldaan JCP isiniif qopheessite keessummaa kabajaa qabadhee isinii dhiyaadheen jira. Nama Waaqayyoo nama isin baay'ee jaallattan nama wangeelaaf gatii guddaa kaffalee Faarfataa Kabaa Fidoo isiniif fudhee dhufeen jira. Baga nagaan dhufte Kabaa. Ameen. Baay'ee si jaalladna, baay'ee si kabajna. Dhaloonni baay'ee si eegaa ture. Baga nagaan dhufte siin jechuu barbaanna. Keessummaa keenya taatee guyyaa har'a argamuu keef gammachuun keenya baay'ee guddaadha. Baay'ee si kabajna. Dhaloonni baay'ee si eegaa ture. Baga nagaan dhufte siin jechuu barbaanna. Keessummaa keenya taatee guyyaa har'a argamuu keef gammachuun keenya baay'ee guddaadha. Mee uummata nagaa akkati gaafattu saba keenya akkati nagaa gaafattu carraasii kenna nagaadhaan jalqabna. Ulfinni Waaqayyoo attam jirtu an fayyaa kooti galanni Waaqayyoo guyyaa irraa kun guyyaa addaati. Guyyaatti waa'ee Waaqayyoo gochaan nu oole hundumaa haasofnuudha. Haasaa keenya kana keessa waan gurguddaa argattu yaadna ulfaadha. Egaa ta'u gaa Waaqayyoo baay'ee si haa eebbisu. Amma namoonni baay'een Kabaan maaliif badee maaliif ture maaliif nu jalaa fagaate siin jechaa jiru. Mee maaliif badde? Egaa gaaffiin kun gaaffii ariif gaariidha baay'ee gaariidha. Gaaffii gurguddaadha. Wanti hundumtuu yeroo isaatti ta'a. Haalli koo garuu haalli itti yoo heefi haala adda addaati. Haaluma gaa hojiin kun hojii guddaadha. Himechuuni yeroo an keenyaa salphaamatti guyyaa yartootti fidna. Guyyaa ji'a yoom goonu fidna. Amma garuu deddeebii qabaa baay'ee hojiin kun hojii bal'aadha. Namootis namoota adda addaati. Kanaa jenneeti faayinaanshaaliis hojii guddaadha. Yeroo guddaa fidata. Soo kanaa inneeti utuu deddeebinu yoon tokko hokkofaa akkuma yaadneettis nuun inni deebinee immoo istaakii ta'a inni isina gidduutti deebinee immoo haaraa iddoo tokkotti eegalla akkasumas utuu akka jennu kun waggaa 12 fixee. Faarfannaa istiidiyoo ture xumurteetta. Xumureera yeroo isaatti kun anatu jubbate malee rakkisa ammaa rakkoo ammaa natu haaseerra waan anaadha. Waaqayyo garuu yaaduma isaatiin maaliif faarfannaan kun faarfannaa ergaansa yeroo ergaa ammaati. Ergaa amma uummati keenya kun rakkoo garaagaraa rakkoo dhukkubaasa ta'uu rakkoo fageenyaas ta'uu rakkoo garaagaraa kan qabu kana ergaa kana keessatti ilaalla. Kanaaf ergaan kun ergaa ammaa jechuudha. Kanaaf Waaqayyo yeroo isaatti honaan ga'e. Waaqayyo fagalatu. Ameen. Xumurteetta. Amma Oromoos raawwadheera. Xumurteetta. Fixeera. Mee faarfannaa keessaa ammaa keessaa jaaffaadha natti fakkaata. Dilbii jaaffaadhe. Dilbii jaaffaa. Dilbii jaaffaadhe. Mee faarfannacha keessaa tokko nuuf faarfadhuuti qabiyyee faarfannichaa achumaan nuuf ibsita. Faarfannaan koo faarfannaan kun baay'ee jaaladhu keessa ergaa qabadu faarfannaa hawaasummaati. Hawaasi iddoo guddaa qaba amantiidhaaf. Amantii jechuun waldaa jechuun yoo hawaasi nagaa ta'eeti tokkummaa qabu waldaanis akkas ta'a. Nagummaa qabu haata. Maatirraa kaachaadha. Maatirraa ka'ee hawaasa dhaqa. Hawaasarraa ka'ee waldaa dhaqachaadha. Kanaaf waa'ee tokkummaa irratti faarfannaan kun suni inni faarfadhummaa kun garuu mata dureensaa waa'ee namni Kiristoosiin argate kana waan hundumaatti hiikamee hirmadummaa ani jiraatuudhaa fi Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa tokko irratti haasaa iddoon sun baay'ee waa'ee keenya haasaa amantootaaf haasaa namni Kiristoosiin kan akka fudhatetti itti jiraachuudhaachi dudduubatti deebi'ee waan garaatti deebi'ee ani isaanitti nu dhiige kan irraanfanne. So kanaadha faarfannichi ergichisaa faarfannaa sana yoon faarfadhe erga namaa nadheessoo nan qabbaneeffadhe anisoo erga namaa nadheessoo nan qabbaneeffadhe anisoo abbo yeessoon dhufee herregannoo cufee fuularraa nu eefee qajeelummaa dhugaani teephamoo dhiisaati
birmadummaaf nagaani faajjii harka akka jedhee. Amiin baay'ee namatti tola. Qabiyyeen isaa kontentiin isaa birmadummaa. Birmadummaadha. Birmadummaa. Tokko kudha lamaatti iyyuu faarfannaan tokko lama amma kudha lamaan isaa albuumiin sun guutummaan dirgatiin sun guutummaan isaa iyyuu waa'ee haasaa. Waa'ee Kiristoosidha. Kiristoos birmaduu akka nu baase haasaa. Baay'ee namatti tola. Faarfannaan siif maali? Faarfannaan anaa fi faarfannaa dhuwaati waan hundumaa anaaf. Ani faarfannaa kana namootatu faarfannaa dhinaa moggaase halee horicha naaf. Afaan koo kun faarfannaa malee hiikame. Beektu ammayyuu gidduutti saampiliidhaaf hin mul'ata. Saampiliidhaaf akka giinga'u kan akka namoonni nan beekne beekaniif ta'a fakkaata kana akka hawwate. Malee yeroo faarfannaadha durii yeroo faarfannaa duwwaa hiikamte malee yeroo dubbiidhaa akkaan dubbaddu. Faarfannaan duwwaadhaaf itti hiikame afaan koo kun. So faarfannaan kun anaaf maal jechuudha? Horicha yookaan furtuudha. Furtuu hiikeedha. Hiikeedha. Hawaasummaa keessatti ollaa kootti haati koo keessatti aannan nama dandeenye dubbanneeti faarfannaa kun dubbachiisedha. Kanaaf faarfannaa jechuun anaaf furtuudha. Baay'ee namatti tola. Faarfannaan dhuguma furtuudhas. Faarfannaan. Jireenyi tajaajiltoota gaaffii koo biraan tajaajiltoonni yeroo baay'ee jireenya isaanii tajaajila qofa irratti gatanii jiraatu. Tajaajiluma tajaajilanii yeroo isaanii jiraatu. Haalli yeroo ammaa yeroo kana dhufe immoo yeroo darbe keessatti akkuma beekamu tajaajilli addaan citee ture. Namoonni baay'een rakkina keessa turan. Yeroo sana akkam turte hojii kan biraa qabda turte moo akkamitti ibsitan? Waaqayyo tokkoon gaariidha. Namoota hundumaatiin waan akka siyaasa hundaa haasaan keenya ammaa qulqulfiidha. Furtuudha godhumaaf. Sababiin isaa namni Phaawulos jalqabumaa ka'ee waa'ee hojii irratti haasa. Yaaqoobiis waa'ee hojii irratti haasa. Yaaqoobiis waa'ee hojii kana cimsee haasa. Amantiin hojii malee du'aadha inni dhuguni. Holistikaalii hiikama. Kan tokkotti du'a miti. Amantiin hojii malee du'aadhaani waan dhageenye, waan amanne, waan waaqeffanne hojiidha agarsiisuudhaan deemsaan agarsiisuudha. Amantiin hojii malee du'aadhaan tokko immoo namni hojjetee of danda'ee yoo jedhu namni qubatti hin qabu. Amantii isaatti cimaa ta'a. Hin gungumu. Waaqayyo kana dhoowwatedhe. Kanatti qaawwedhe gungumee waaqayyo gad dhiyeessu. Kanaaf akkas ani egaa uumama ka'ee jalqabuma ka'eeni yooti waaqayyo faarfannaa kanaa kenne ani yoo inni dabarsi hiti haleera yuuti yookaan yuunivarsiitii halee yuunivarsiitii irratti sabii afaanii danda'ee hin dubbadhu kan achi ari'ame. So yeroon yuunivarsiitii garaagaraa galee ari'ame kana kolleejjii Agaarfaa, Sandaafaa iddoo garaagaraa kolleejjii baay'eetu nan galee achi lafa qonnaatti ka'ee qonnaa keessa naa kennan. Garuu maalan jedhe waaqayyoon hojii kee hojjechuuf hin jedhe hojii naa kennu jedhe waaqayyoon. Sababiin isaa hojii wangeelaa sagalee waaqayyoo maayidhaan namni dha Ximootiyoos keessatti namni waan ittiin jiraatu argatee hojjetaa hojii waaqayyoo hojjetu isaaf hojiin qajeelaaf jedha. Sababiin isaa an hojjedhee dafqee waan dafqee argadhee yeroo immoo kaan immoo waaqayyoo hedde waan tokko harka namaatti qajeellee ba'aas hin taane jala. Awul hosiis immoo hedde ba'aa nama tokkotti hin taane jedha. Dunkaana hodha halkan guyyaa mul'atu qaba. Kanan kadhadhe jalqabumaan faarfannaa kana utuu waldaatti tun hin hayini kanan kadhee waaqayyo naa kenne kolleejjii tokko galee afaanni koo ergee kame hiikame isa hojii mana haafaatii macaafaatiin fudhee kolleejjii isaaniin immoo jedhan. Hojii lama wal duukaa hojjechuun hin danda'ama jechuudha. Hin danda'ama. Phaawulos faan hojjechaa turan. Baay'ee namatti tola. Akka sirraa baratanis nan beeka. Gaaffiin koo kan biraan istiidiyoo yeroo jalqaba faarfannaa hojjechaa turteef duraan amma tokkoffaa lammaffaa yeroo hojjechaa turtee fi yeroo ammaa kan dhaloota ammaa jechuudha garaagarummaan jira isa gidduu. Istiidiyoo sana keessatti immoo yeroo garaagarummaa yoo jiraate nu himta sana keessatti immoo mudannoo qabda istiidiyoo keessatti isa dura hojjechaa turte keessatti. Istiidiyoon mudannoo qaba mudannoo dhuunfaas qaba
Ano fi kooti faarfannaa tiif duwwaatii fi qabda faanni koo. Kanaaf istaayilii tiif faarfadhu qaban. Miilli koo kun lafa hiita. Albaay'ee yoo faarfadhu kan faarfadha. Kanoo fudheen dhaqeessitu yoo haqee yeroo dhaqu sagalee koorraa sagalee miillaatu dhaga'ame waraabbii irratti. Istuudiyoo keessatti. Istuudiyoo keessatti. Kana booddee barsiisaa faarfaree jedhu isaantu na waraabe. Sagalee kee gaariidhaan garuu miilla kee dadhabneeni maal wayyaa iftoon naan danda'u ta'anii nyaan gurbaa tokko jira asaffaa jedhu ol gashaa cimaadha asaffaan sun cimaadha miilla koo akka ittiin gadi qabee akka ittiin raawwadhee fixe faarfannaa koo kudha lamaansa hamma miilla koo gadi qabanii ani hin dhiibne dhiituu hin dhiibne garuu miilli koo ol hin ka'u. Dhiisuu hin dandeessu. Dhiisuu hin dandeenye garuu miilli koo ol hin ka'u. Sagalee hin dhaga'amu akka itti fixe. Egaa kaasii wala faarratti immoo hudannoo addaatiin immoo Finfinnee ittiin ol ta'ee Finfinnee yoo dhufu afaanni keenya kun afaan Oromooti. Afaan Oromootiin faarfanna. Istuudiyoon kun immoo kan warra haaraati. Kanaaf baay'ee nu rakkisu dhaga'anii baay'ee rakkatuun dhaga'anis garuu ilaalcha hin taane qabu. Baay'ee nu rakkisu giddii maan egaa haa ta'uudhaan egaa itti manni immoo itti manni dhanna. Gaafa garuu waraaba babamuufa yeroo kan saanii ufanii dhiifa fafama nanaa uxaa jedhu gabaa nagaa. Utuma waraabamnuufa hiimne. Maan cuudha kun egaa maanni dhiibbaa adda addaati qaba. Haruu amma waaqayyo bakka galatu ulfinni hundumtuu waaqayyo haa ta'u. Ijoollee waaqayyo nu kenneeramu. Baay'een galateeffadha amma keessumaa kaastii koo sammakaa irratti namoota maqaa isaaniiyyuu dha'uudhaaf nan danda'a garuu isaantu hin danda'an waan ta'anii aleessa na gargaaran yeroo naani. Ijoollonni baay'een oloonni koo warri miksii godhan isii warri kaan illee baay'ee gargaarota jiru kan keenya waan ta'eef. So kanaaf ammaa fi yeroon sun addummaa guddaadha baay'ee. Waaqayyo fagaalati. Ameen. Jijjiirama guddaatu jira. Jijjiirama guddaa jira. Waaqayyo baay'ee sina eebbisu isiniin jenna istiidiyoo keessa jiraatanii dhalooti yeroo ammaa obboleessa keenya kabaa bira dhaabbattanii akkasumatti waaqayyo bakka isin jirtanitti sina eebbisu maqaa isaanii dha'uun barbaadu jedheera beekamootiin. Kanaaf eebbifamaa. Ulfaadha. Gaaffiin koo inni kan biraan amma tiraanspoortiin baay'ee gaariidha dhaloota ammaatiif. Tajaajila deemuufis mijataadha waan hundumtu. Isin immoo miillaan lafa dheeraaf adeemtee tajaajiltee beektu. Miillaan lafa dheeraa tajaajiltee deemtee tajaajiluu keessatti wanti si mudateef jira lafa hammam dheeratu fa'aa deemtee beekta. Waan hedduudha. Lafa ayirraa ka'ee heennaa jedhamu tokko jira. Heennaa jechuun hojii achiidha. Heennaa fagoodha. Saatii meeqa ta'a adeemsa saatii? Kudha tokko ta'a. Kudha tokko ta'a. Kudha tokko. Miillaan. Kudha tokko miillaan. Miillaan kudha tokko deemsa. Kudha tokko miilla kootiin deemera. Deemeen dhaqee gaafa sana nan yaadadha halkan ta'e dukkanaa'e ta'ee naani shiftaan na qabatan shiftoonni natti haanii mati halkan waan ta'eef gid. Wanni kun meeshaa koo hundumaa afaa haayeen haayee kaayee irraa sissiqe. Kana booddee ilaalanii gitaara fa'i. Kaayii siin jedhaniitu isaan. Haayedhanii kaayee irraa sissiqe. Kana booddee dhaqanii gitaara. Gitaara kana fa'aa dhaqanii qottoo saaqedhanii naan saaqee fi ilaalee fi kana booddee achi keessaa namni na beeku tokko hira. Achi keessa gaddeeti maaliif deemtan halkanii jennaan itti hime. Itti himeennaani warra kaan itti himee warra kaan geesse namni sun na fuudhee eessa ani itti hime. Na fuudhee sa'aatii afurii ol deemnee halkanii eessee waldaatti na geesse ol sokkee ol sokkee afaan itti isaa harree ittiin sokki na ga'e waan akkasii na qunnameera. Isa duwwaa miti egaa immoo iddoo tokko immoo naan godhadhee
yoommoo huwwaa jedhamu tokko jira bakka haraa guddaadha hoggaadha huwwaa koo rifaa kuni moggaa guddaadha baay'ee halkan ta'eera dhiyeera sa'aatii tokko ta'uu fi almost sa'aatii koo lama booddee daggaratti gaddeema makiinonni kun yaa'u koo kana yaa'u harka itti qabaayin harka itti qabaayin harbu nan gadde baay'ee natti dukkanaa'eera kana booddee waan isaan eegu dulli cina etteenna hara koo fuudheema itti qabe ka'itiin gitaaratti qabeenyaan dhaabbatte toora gashate makiinonni baay'een dhufanii dhaabbatan kun isin dhaabbate itti qabeen dhaabbadde na'ee garuu na'eeni narcaa namoonni falsa wallaalalanii na'eeni ariifadheen hara koo hiikee keessaa hiikee yoo fudheedu kolfaaf nammii onnoo ta'anii maali jedhan ta'utti gitaarotti qabdan fanni maka rakkadheeni deetti na'ee nan na'ee si qabna siisifna atoo jedheeni sababiin isaa achoo buluurra dhaqee hidhaallee buluu wayya hidhaallee buluu wayya deetti me kana booddee gaa gitaara sana taphadhe na fuudhee sokkan jechuudha. Baay'ee mana galle jechuudha. Isaan wajjin galle. Waaqayyo fagaataa. Mudannoo akkasiiti. Kabaan gaa nama wanta baay'ee dabarseedha wangeelaaf gatii guddaa nama kaffaleedha faarfataa kabaan nama salphaa miti. Waaqayyo bara kee haa eebbisu jenna. Ameen. Mul'ata akkamii qabda gara fuulduraatti maal hojjechuu yaadaa jirta? Maaliin si haa eegu dhaloonni kun faarfannaa kana booda jechuudha. Ani faarfannaa makanaadha. Hojiin kun guddaani. Tarii namoonni kennaan kun guddaani faarfannichuma. Lallaba sinan qabaa garuu na keessa tuullaadha. Sagalee waaqayyoo tokkichuma kan dhufee asitti gargar hiikamee faarfannaa ta'arraa waan hafe sagalee waaqayyootti kun diinsa waaqarraa yoo dhaga'usi anaanii kan inni ittiin xiyyaafatu indikeetiriin koo kan inni qubatti qabu wangeeluma sagalee dhaga'ullee faarfannaa haaraa dhaga'ullee wangeeluma soo giddiidha ganna wangeela wajjin attaachimentii qaban attaachimentii kun hidhannoo guddaa qaban kanaaf yeroo faarfannaa haaraa fudhu sagalee na dhageessa sagaleen sun gara wangeelaatti erga nan qoraaqofaadha yeroo qofaadhu immoo lallaba fa'aa barsiisa fa'aa guddaa keessaa jira faarfannaa wajjin qoqii faarfannaa addaan soo kanaaf yani kan inni booddeetti kan inni nu ta'u leenjii faarfattootaa fa'aa leenjii faarfattoota maaliif amma nuyi namni of alaa nama qabdu kutaa ta'an hani mukillee yeroo arcaa ta'u biqiltuu haba soo kanaaf mukillee kana mukichi immoo dulloomaa heema kanaaf nus immoo faarfannaa kana yeroo faarfannu callumannee faarfannaa duwwaa fiinnatu waan keessaa tokko namatti himuu dhalootatti himuu dhalootatti sheeppii gochuu kana yaade koo. Baay'ee namatti tola. Baay'ee mul'ata guddaadha kuni. Baay'ee waan namatti toludha mul'ata guddaadha. Egaa kabaan akkuma isin dhagaa jirtanii faarfannaa eebbifachuuf jechaa jira. Mul'ati guddaan isa akka keessa isaa jiru dhagaa jirtu. Kanaaf eebba faarfannaa isaa irrattis faarfannaa isaa booddees kabaadhaan jabaadhu jedhaani. Sababni isaa nama wangeela fuudhee jiru tokko duukaa yoo dhaabbanne yoo cimina taanee fi namni sun iddoo guddaa ga'uu danda'a wangeelas fageessuu danda'a. Sababii kanaatiif kabaadhaan faarfataa kabaadhaanii jabaadhus duukaa jirraa jettanii yeroo eebba faarfannaa isaatis irratti argamaa fi jabaadhuudhaan eebbifama. Turtii amma ammaatti nu wajjin gootaniif guddaa galatoomaa isiniin jechaa nagaa waaqayyootiin. Nagaaf araarra ayyaanni waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu kam jirtoonni tajaajila abdii dabalaan jedhama waldaa JCP Jesus Christ Proclaimers Church jedhamu keessaan tajaajila har'a sagalee waaqayyoo wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 12 jiru dubbifachuudhaan walii wajjiniin hirmaannaa akka jedhe amma simataniif immoo ijoollee waaqayyoo akka ta'anii fi aboo isaaniif kenne isaanis warra maqaa isaatiitti amananidha. Lakkoofsa 13 isaan kun waaqayyootti dhalatan malee dhiigatti yookiin fedha fooniitti yookiin fedha dhiiraatti hin dhalanne jedha waaqayyoon kadhanna gooftaa isa hundumaa gararraa jirtu abbaa keenya galanni ulfinni siif haa ta'u sagalee kee kana dubbii kee kana nu eebbisi jireenya keenya keessatti waan haaraa hojjetu maqaa Yesuusiin ameen. Ijoollee waaqayyoo kan mucaa waaqayyoo ta'uu mata duree jedhu walii wajjiniin hirmaanna mucaa waaqayyoo ta'uun yookaan ijoollee waaqayyoo ta'uun kan danda'amu
akka kutaa kanarraa arginutti dhalachuudhaan namni mucaa waaqayyoo kan ijoollee waaqayyoo ta'uu danda'a. Keessumaa Yohaannis ergaa isaa kana wangeela isaa kana gaafa barreessu aboo isaaniif kenne. Aboo akkamii? Aboo mucummaa, aboo ijoollee waaqayyoo ta'uu isaaniif kenne. Ijoollee waaqayyoo ta'uu keessa abootu jira yookaan immoo muudamatu jira. Muudamni mucummaa keessa jiru muudama xinnoo miti yookaan muudama salphaa miti. Muudama kana argachuu kan danda'u immoo namuma hundumaatu hin ta'in warra dhalatan qofadha. Isaan kun fedha dhiiraarraa yookaan fedha fooniirraa dhalatan utuu hin ta'in waaqayyoorraa dhalatanii. Waaqayyoorraa dhalachuun kan danda'amu wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoobsa 6-7 gaafa dubbifannu Niqoodimoosii wajjin gaaffiif deebii gooftaa Yesuus Kiristoos taasiseenii akkamitti namni mootummaa waaqayyootti galuu danda'a Niqoodimoos gaafateennaan akka jedhee deebise gooftaa Yesuus Kiristoos. Mootummaa waaqayyootti galuun kan danda'amu gadii bishaanii olii afuuratti yoo dhalatte qofadha. Haleluuyaa. Gadii bishaanitti olii afuuratti yoo dhalatte qofa kan mootummaa kootti galuu dandeessu jennaan Niqoodimoos akkamittiin dhalachuu danda'a haaraara deebi'ee dhalachuu danda'a yaadeedha macaafni qulqulluun keenya gaaffii Niqoodimoos Yesuus Kiristoos wajjin taasise. Niqoodimoos jechuun nama umuriidhaan geggeessaa yookaan dura bu'aa Fariisota keessaa Ayhuudota keessaa nama guddaa umurii nama guddaa ta'u iyyuu malee Niqoodimoos kun nama umuriidhaan nama guddaa nama raageedha nama jaarsa guddaadha barsiisaa Ayhuudotaati geggeessaa dura buutota isaaniiti. Umuriidhaan nama guddaa agarsiisaa barsiisaa wangeelaati yookaan barsiisaa macaafa isaanii kana xuruutti nama beekudha. Umuriidhaan illee nama deemedha Niqoodimoos. Kana beekee kana ta'ee garuu gooftaa Yesuus Kiristoos lakkoofsa 9 wangeela Yohaannis boqonnaa 3 irratti akka Niqoodimoos hin deebisee kun attamitti ta'uu danda'a jedhee Yesuusin hin gaafate. Yesuus immoo deebisee fi ati barsiisaa Israa'el kan taate kana hin beektu ittiin jedheedha. Barsiisaa Israa'eliin taate akkamittiin kana wallaalte akkamittiin itti namni akka mootummaa kootti galu dhalachuudhaan akka ta'e wallaalte jedheeti gaaffii kana deebisaaf. Namooti baay'een keenya mootummaa kootti karaan ittiin galan akkamitti mootummaa kootti galu gaaffii jedhuuf baay'ee yaaddofna iyyaanna gaaffiif deebii namoota gidduutti maree yookaan waliin dubbii dheeraa yeroo namooti taasisan nan arga nan dhagaas. Mootummaa kootti galuun kan danda'amu dhalachuu qofa. Mootummaa kootti galuun kan danda'amu barumsaanis miti. Mootummaa kootti galuun kan danda'amu sanyummaa yookaan lammummaa biyya lafaa kan Ameerikaa yookaan Israa'elitti dhalachuu yookaan sanyii Ayhuudii ta'uu nuun immoo Oromoota jedhanii of lakkaa'u kanatu hin ta'in dhalachuudhaan mootummaa kootti galuun danda'ama. Dhalachuu gaafa isiniin jedhu namni gadii bishaanii olii hafuura qulqulluutti hin dhalatu yoo ta'e mootummaa waaqayyootti galuu miti ijaan arguu hin danda'u jedhamee caafameera. Kanaaf dhalachuun immoo akka fedha namaatti yookaan akka fedha dhiiraatti miti. Dhalachuu kan beennu nuyi akka Niqoodimoos dubbatetti akkamittan jaarsatee gara haadha koo keessatti deebi'aadha Niqoodimoos. Akkamitti namni guddaan kun gadameessa keessatti deebi'uu danda'a. Sammuu uumamaatiin gaafa yaadnu waa'een dhalachuu nu hin galu. Sammuu uumamaa kanaan, sammuu dhalootaa kanaan, sammuu uumamaa amma qabnu kanaan waa'een dhalachuu kan nu galu dhiiraaf obboleettiin tokko yookaan obboleessaaf obboleettii wal bukkee ga'anii gaafa namni mucaan gidduutti dhalatu isa sana duwwaadha kan yaadnu sammuu uumamaatiin. Garuu Kiristoos isa kana faallesse dhalachuun kan danda'amu hafuuraan. Hafuurarraa dhalachuun danda'ama. Hafuurarraa dhalachuu gaafa isiniin jedhu immoo namooti baay'een akkamitti hafuurarraa dhalatu kan jedhu gaaffii guddaa namatti kaasa. Kana immoo seeruma boqonnaa tokko lakkoobsa 27 gaafa dubbifannu namni kan inni fakkaatu namni jalqabaa kan inni fakkaatu namni jalqabaa maalirraa akka inni dhufe seeruma boqonnaa tokko lakkoobsa 26-27 nan dubbisa. Kana booddee Waaqayyo kottaa akka bifa keenyaatti akka fakkaattii keenyaattis nama uumnaa isaan qurxummii galaanaa irratti simbirroo fi allaattiiwwan qilleensa keessa balali'an irrattis horii qe'ee irratti bineensa lafarraa hundumaa irratti munyuuqaa lafarraa hundumaa irrattis mootummaa haa qabaatan jedhee. Asirratti Yohaannis wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoobsa 12 irratti aboo mucummaa isaanii kenne. Warra simatanii fudhataniif warra toleedhanii maqaa isaatti amananiif aboo mucummaa isaanii kenne yookaan mootummaa isaan godhe. Waaqayyo jalqabuma seeruma boqonnaa tokko lakkoobsa 26-27 irratti kottaa akka bifa keenyaaf akka fakkaattii keenyaatti nama uumnaa gaafa jedhe namni Waaqayyoon kan fakkaatu funyaan isaatiin miti adda isaatiin miti fuula isaa kanaan miti qaama alaan mul'atu kanaan miti hojjaa isaatiin miti dheerina isa gabaabina isaatiin miti furdinaaf qallina isaatiin namni Waaqayyoon hin fakkaatu namni Waaqayyoon kan fakkaatu hafuuraan
afuurarraa dhalatee waaqayyoon fakkaata ture nama. Haleluuyaa. Namni afuuraan waaqayyoorraa dhalachuu danda'a. Kan dhalannus afuuraan, kan fakkaannus afuuraan. Erga abbaan keenya afuuratee Wangeelii Yohaannis boqonnaa 4 waa'ee dubartittii Samaariyaa sanatti waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa dubbate waaqayyo afuura warri isaaf sagadanis dhugaadhaaf afuuraaf isaan sagadu isaaf sagadu namee caafameera. Waaqayyo waan ijaan argamu qaqqabatamu yookaan mul'atu hamma nagaa masana sana gaa jennu miti. Waaqayyo afuura warri isa waaqessanis dhugaadhaaf afuuraan isa waaqessu. Namni waaqayyoon kan fakkaatu kun afuuraan akka jechuun namni jalqaba uumame kun mootummaatu uumame mootiidha jechuudha. Kunoo waaquma takkee simbirroota irratti munyooqaa lafa irratti bineensota irratti ta'ii lafa irra jiran hundumaa irratti mootii haa ta'u jedhee. Haleluuyaa. Nuun silxaana yookaan aboo jedhan awutooritii qabna turre. Mootummaa qabna turre. Mootummaa nu qabnu kun karaa cubbuu nurkaa ba'u iyyuu malee amma immoo karaa Kiristoos nutti deebi'eera. Mootummaa maalii? Mootummaa karaa mucummaa nuu kenname. Aboo karaa mucummaa nuu kenname qabna. Aboo qaba amma namni dhaggeeffachaa jirtu kun aboo qabdaati. Tarii namoota hawaasa keessatti dhalatte safara jiraattu barumsaan yookaan qabeenyaan haala hawaasummaa keessa jiraattu namuma taraa yookaan namuma salphaa tokko ofitti fakkaachuu dandeessa. Garuu ati nama salphaa miti aboo qabda. Aboo maali? Aboo mucummaa. Aboo waaqayyo sii kenne qabda. Aboo waaqayyo biraa argatte qabda. Aboo karaa Kiristoos Yesuus sii kenname qabda. Aboo maaliiti? Aboo waa'ee aboo kana gaafa kaafnu ani sagalee waaqayyoo keessaa kan gara koo dhufu amma Iyyaasuu boqonnaa tokko irratti jiru. Iyyaasuudhaan akkasittiin jedhe waaqayyo. Akka diidduuf, akka dhaabduuf, akka balleessituuf, akka ijaartuuf. Haleluuyaa. Maraabaa jaaniyaatiya. Akka dhaabduuf, akka diidduuf an aboo siilaa dheerattiin jedhedha. Iyyaasuu boqonnaa tokko irratti dhufee jechuudha. Nuun aboo Iyyaasuun fudhaterra kan caalu uumamuma keenyaan, neechariima keenyaan kan fudhanne abboomaadhaan, mootiidhaan, mootii leenca qeeransa bineensa addunyaa kanarra jiran hundumaa si baqatu situ bita malee isaantu si bita miti. Akkasuma kana wanta aduu gadi jiran kun aboo mucummaa keessaan gara kee dhufu malee situ isaan irratti mootiidha abboomaadha malee isaantu si bita miti. Kun kan argamuu danda'u garuu dhalachuu qofa. Dhalachuun immoo akka yaada namaatti yookaan akka seera uumamaa nu beeknu kanatti tun ta'in akka macaafni qulqulluun nu ajajutti gadi bishaanii olii afuurarraa dhalachuun nu ta'eera. Haleluuyaa. Eegala manaan jettee. Na ilaalaa ija keessa.